የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuune akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira qaxaleen keessa yookiin moodelistiin keessan jechaadha. Fayyaa jirtu alaamanni sa'a namni nagaa keessanii egaa har'a waa'ee shammarran keenya Sudarbiyaa keessatti rakkoo cimaan irra gahaa jirurraa xiqqoo haasa'uun barbaada jechaadha. Akka seera biyya kanaatitti waa'ee isaaniillee haasa'anii nama adabuus danda'anii gin adabamuun kee immoo bakka dhugaa qabdutti bakka dhugaaf hoo dubbattetti rakkoon qabu sobaaf hin adabamin malee. Innaa ijoolleen suurii keessa jirtanii waaqa keessan malee nama sodaatina dhugaa. Ijoolleen baay'een hin baasinii achitti hojiin argannu nu dararanii achitti nu deebisuu kan jedhanirraa kan ka'e lubbuu isaanii haga bahuu ga'utti dhiphinna hamaa keessa jiraatan jechaadha. Jimaata torbaanii jechaadha. Jimaata kan osoo hin ta'in ka torbee darbee mana haadha madaamii kootii deemne sarratanyaa addisii dhuftetu jirti. Mana intala obboleettii jaartii jechuudha. Obboleettii haadha niitii xiyyaa bira mana intala haadha mana durbittii niitii xiyyaa nama hojjettu jechaadha. Ani haati isaanii lamaan obboleeyyanii. Daa'ima takka qabdi daa'ima dhukkubsattuu san ishii qabdi jechaadha. Daa'imti sun fayyaan qabdu paralaayiziidha. Ofiin beektu ofiin sochootu ofiin nyaattu ofiin dhudhuu xiqqoodha. Ishuma achumarratti arabiyyaadhaan akka kursii irra godhamtee achumatti nyaata kennanii fi achumatti irraa qayyaranii achuma dhiqanii deebisanii qaban jechuudha. Kasaa mucayyoon tuniin tabira dhufe sarratanyaa haaraa fidatte laal dura Kenyaa wayititu jalaa badde jechaadha dhufte. Namittiin baay'ee badduudha jettee haati madaamii kootituyyuu ishiin hamatti jechuudha badduudha. Sarratanyaatti garaan laaftuu itti jabaatti badduudha naan jette. Kazaa isin bira yoo dhufte isin gaafatte na jalaa karrabansiniin jetti itti uummata akka itti nimina nullee birruma hagasiitiin dalagna jedhaanii waa mara itti niminaa nuun jetti. Argitanii naan jetti bakka amma ishii jedheen biraa jallis. In dhaqxu jettee nu bira dhoowwitee daa'imattuu bira ofumaddii fuuldura ofii teechistee ilaal saaloonii jechaadha keessummoota bira. Nu kushiina hojjennaa kushiina meeshaa dhidhee waa meeqa raawwannee kazaa nyaatallee achumatti qunxurtee kenniteef jechaadha. Kana ajaa'ibee keessa tokko hindi maal godhee karraba namni mucayyoon tuni amma imbaasitti madhuu jenneen laannu. Luf jettee ishee roduma buna dhudhuudhaan saanii daa'imni itti nyaatte baatattee deemte waan ta'e saanii daa'imni itti nyaatte dhiqadha jettee saanii fudhattee ishii eeggachaati kushiina nu bira dhufte dhaabbataan nutti himtee yuugaa waan ishii irra gahe hunda jechaadha. Ergan dhufee ji'a afurii jette. Ergan dhufee ji'a afurii birrii ji'a afurii kana naan kennamne nyaanni hin jiru. Kana bira akka feete na daddarbitii. Birrii kiyya naa kennu waan jedhee gaafadhe anu birrii guddaa sitti baasee si fide naan jetti. Kan biraa immoo imbaasii dura kana dura bee nyaanni hin jiru jedhee himadhee jennaanii bilbilee nageessitee turte sarraatanyaan mana jirtu wannidha Keeniyaadha mana obboleettii ishii ka jirtu. Keniyaan tuni waggaa lama fixxee sadaffaa jirti. Ishii waan barbaade fudhattee godhattee nyaachuu nama danda'uudha haaraa miti. Mana obboleettii hojjetti nama isaan bira tureedha hojjetachuus dandeessi. Tuni ammoo waan beektu hojjetachuu hin dandeessu. Ishii dawwalanii gaafannaan nyaanni jiru jenna sarratanyaa mana jirtu gaafadhaan jira nyaanni jettee jedhan imbaasitiniiti ishii kun. Jennaan imbaasiin dubbisiisan mucayyoo tana Keeniyaatti mana jirtu kana jechaadha. Gaafa ishii dubbisiisanii nyaanni mana madaamii keessanii jiramu hin jiru jennaan lakkiin jiraa jettee jedha sarratanyitti. Kanaafuu sitti soba jedhanii mucayyoo imbaasiin deebise manuma sanitti jechaadha. Warri jeensi manuma sanitti ishii deebisanii achii deebisanii jennaan bilbila irraa fuute namitti. Bilbila irraa fuute hojii bichaa birrii erguuf hin jiru kin hojii alamanaan jette mucayyoo maatiitti ergan dawwaladhe. Dhaloonni ishii godina Shawaa Lixaati. Innaa baxaamii garaana nyaatte maal gochuufii danda'are jalaa illee balleessuudhaaf illee hin danda'amu. Maaliif hin danda'amne beektamu? Ani odoo bilbila keessa bilbilan qabdu maaliin baduu dandeessidha. Lammaffaa immoo tarii
mucayyoon tun daffaarii taate walakkoofsa barreessinee kenninee fi waraqata wayii irratti gadi baasee taaksii qabattee jalaa baddee sana booddee nurratti walakkoofsa warra taaksiitiin nutti dawwalattee haa baatu jedhee yaadeen hiffattashti. Niitiin badduudhin eedi akkatti waan ishiin harkatti qabattuun irraa fuutee laalti. Akkam godhadee irraa fuutee laalti bilbilli kiyya keessattuu argame jarri na beeku jarri kiyya na qabu. Waan ishiidhaa godhu dhabee bilbilan qabdu. Silaa siimi mallee odoo kenneefi jedhee siimi lamaan qaba ture siimi mallee kenneefi jedhee yaadee ka'eetti tarii immoo nurratti dawwaltee yoo lakkoofsa irraa fuutee jettee nu qabdii laata ka jedhu sodaadhee dhiise jechaadha. Kanaafuu wanni gwaaga danda'e gorseen ture hojiin hojjetinii fi eega akkana si goote eega birrii siin kennine hojiin hojjedhu jedhi hojii dhaabii booyii jedheen hin baasi dhageessi jedhini booyin jedheen boochee hin baasi dhaqiiti maalan godhaa haga yoomi akkanatti hojjetta jedheeni gorseellee mucayyoon boowuu kaffa'amtee jennaan bakka sodaannee cal'isne ijoollee keenya jecha ijoollee haara dhuftan kana keessattuu warra afaan beektaa rakkoon qabu ofirraa dubbatachuu dandeessanii nyaatallee barbaadan amma garuu bilbilin dhoowwamu laala sa'aatii ammaa kanatti seerri amma baasellee biyyarraa gaafuma dhuftuyyuu bilbilli siif bitamee bilbila kee qabattee dhufta sin dhoowgan garuu ishiin maa bilbila dhoowwiti laala akka barbaadde ishii godhuudhaaf akka ishiin rakkoo ishii hin baasitti ni manne akka rakkoo ishii nama tokkotti ni manne akka ishii yoo cinqamtee rakkoo kana keessa baddee akka hin banneef jecha silkiirraa fuute akka namaa waliin agarre jette innaa nama rarteeti waan godhu dhabee imbaasitti hojii dhaabii hin hojjetinii too imbaasi nageessi jedhiin yoo si geessu didde hojii dhaabii booyi bakka taa'ituma jedheeni yookiin biyyallee yoo si bilbiluullee didde booyi ka biyyaa immoo dirqama kaayiga silkii ishii irraa fuute biyya silkii ofiitiin dirqama dawwaluu fi qabdi maatii ishii dubbisuu qabdi guyyaa guyyaan dubbisuu qabdi maa hundi amma immoo firu damiidha bilbilli nama dhoowwamu ishii bichaarratti akka waan addisii bilbila irraa fuute micayyo garuu immoo bilbila irraa fuudhu baatte micayyoon hin baatti hin baddi yala guyyaa lama bira bultu akkamiin bulan kana bira bineensa bira inna dhugaa bataamitti nagarrame qoy sila biyya akkamiin irra nama akka jedhee taazamee micayyoon garaana nyaattee kaza maal jedheen hojii dhaabii biiroo nageessi jedhini booyi jedheen singeessoo siin bilbilus jettee birri siin kennu naan jetteetti garaanuma nyaatti dhugaa ijoolleen keenya amma dhuftan mirgi keessan isiniin kabajamu taanaan ofiisitti gadi baha poolisiitti rakkannadhaa dhugaa so'aa maaf sin godha poolisiin rakkoo sirraan ga'e kana biiroo si geeffanii biiroon irraa dhufteen baha maqaan kee bilbilallee dhabdu hinde mirgi kee erga siin eeggamne mana hojjetu tokko keessatti maatii keen argattu mindaa keen argattu eenyuuf hojjettame ijoollee baay'eedha kan akkasitti dararamaa jiru biyya kanatti tokko lamaa miti jechaadha inna keessattuu ijoolleen bilbila qabdanifaa maal taatanii dararamtu micayyoo takka amma nyaanni hin jiru jedhame nyaanni naan kennamu jettee boossi nyaanni naaf hin laatamu birri namni illee naa kenna jette kennaa harkatti hadiyyaa namni firaa yookiin ollaan dhufee birri naa kenna narraa fuuti jette harkatti natti birri sumuuni takkanatti hin dhiistu jette bilbila kiyya ofirra hiite waamaan dana hordofti jette haa hiitu haa si hordoftu hojii ishii tagbaariidhaan hojjedhu waan ishii si ejejjesan hojjedhu seeraan oo addisii illee taate haga barattutti ma obsiitas gabbaa'ii baradhu garuu hojii ishii san hojjettee fi badii tokko malee si dararti taanaan sagal gizee sadii irratti dawwaladhu silkii ofarra kaaruu qabdaan yoo silkiillee dhabde teelii manaa girgiddaarra jiraate lakkoofsa sagal gizee sadii barreessitoo irratti dawwali telefoonaan poolisiitti dubbadhu ilaali seerri biyya kanaa daangaan darbinii hojii isaanii hojjedhu tagbaaranii waan isaan irraa si dhoowwan waan isaan itti si ejajasan waan isaan hin barbaanne hin godhi yoo siin jedhan hin godhini yani waan mas'uulummaa siif kenname jechuu itti gaafatamummaa mana san keessatti siif laatame dirqama kee bahadhu yoo madaamin kee mana kana hin xaraginaa siin jette hin xaragin yoo kan xaragisiin jette hin xaragin yoo viidiyoo mana keessa deemtee hin waraabisiin jette hin waraabi maaliif seera isaaniiti seera mana sanii kabaji bakka seera mana sanii kabajjetti immoo
isa bira darbanii si miidhan taanaan isa bira darbanii mallaqa kee si dhoowwatan taanaan isa bira darbanii si dararanii hojii nyaata si dhoowwatan taanaan mirgi sarraatanyoota akka kabajamu dubbatameera. Kanaaf ofiisii dawwalattee himachuu dandeessa yoo imbaasiyyuu si geessuu didde jechaadha. Micayyoon tuni imbaasii na geessi yoo jedheenii jette amma kan mana obboleetti durbittii madaamii kootee hojjettu kun imbaasii na geessi ani jennaaniin waanin ani hojjedhe dhiiftet badiin ani hojjedhu viidiyoo kam na waraabdeet lafa godhatti jette. Yani namni ka haaraa micawun kurree fujii afur erga biyyaa dhufte wanni hunda beekte hojjechuu dhiisuu dandeessi afaanis hin beektu dubbatachuu hin dandeessu. Gaarummaa koo dhiiste waan badii waan tokko dogongoraan balleesse viidiyoo waraabdii jette. Laala rabbiin mana badduutti nama qaba. Waan hin godhuuf hin dhabe garaana nyaatte an hojii hojjetini biirootti na dawwala yookiin biyya nagashii jedhiin jedhe. Maaliif yoo fayyaa keetiin jiraatte biyya kee galtee biyya biraallee deemuu dandeessan jedhe. Maaliif dhiphinni har'a ishiirra ga'u kun nyaanni immoo badaa dhugaa nyaata gaarii tokko nyaanne bashitanyaa taata. Oo nyaata garaa keetti quufteen arganne bashitanyaa taata. Fakkeenyaaf hanqina dhiigaa, dhibee coggaarraa, dhibee kalee, dhibee xiinsammuu sammuu, viitaaminoonni qaama kee keessa dhume, dhibee lafeen kee dadhabuu, jabinni lafee keetti gadi bu'aa deemu. Kana tasi mudata laa. Kanaafuu mirgaaf dirqama keessan beekaa deema. Silkii sirraa maaliif fuuti? Himachuu qabdi ishee waan silkii kana diddee hin kennu jettee odoo boossee gaafsan irraa fuutu dirqama. Ishiitu laaftu ta'e. Hin laafina. Hojii isaan sinii kenna san seeraan hojjedha. Hojiin dirqama keeti. Waan itti dhufteef san isaanis mindaa birri kee kafalanii si fidatu. Mindaa kee sii kennuuf si fidatu. Hojii sitti kenname san dirqama sanii bahadhu malee kanarraa kan hafe lafatti darbanii si miidhan taanaan kasaasuu dandeessa. Mirga kee kabachiifachuu dandeessa. Kana yoo hin goone harkuma keetiin ofirratti taphachaa jirta jechaadha. Kanuma siniin jedha of eeggannoo godha shamarran keenya gola namaa jirtan. Miidhan akkana mana keessatti sinirra dahaa jiran keessattuu mana nyaanni hin jirre hin hojjetina. Nyaata gaafadhaa. Nyaata dirqama nyaachuu qabda. Yoo nyaanne umrii kee kana umrii malee dulloomte umrii malee bashitan nyaata qaba. Ani yoo amma mana kanatti nyaanni asuma dhiyaata. Garuu waan hin godhadha humnumaan illee ta'u bitadhee illee godhadha. Amma ishiin akka addisii dhufte tun godhachuu hin dandeessu bitachuu hin dandeessu maal qabdi akkamitti godhatti? Kan jirtu harka namaati. Inna moo nyaata siniif hin laanne yoo bakka irriba gahaa hin qabne yoommoo maatii keessan isin dawwalle yoo mallaqa keessan mindaa keessan isiniin kennine maaliif hojjettu? Nagalchi jedhiin ammicha akkas jenneeni gorsinee fi waan gooten beeynu kaamma harkasii waan argineeni waan ishiin irra jirtu waan jiru akka tasaa guyyaa takkittii tan wal agarree sanuu keessumminnata mana haadha madaamii koo dhufanii achitti wal agarree malee waliin agarra. Sanuu dhokattee lufi jettee nu bira dhufte malee akkatti eegdiniitiin ishiin irraa akka nutti makamne jechaadha. Maaliif jennaan na jalaa balleessannaan jette haati liitii kiyya kas nuun jette. Inna of eeggannoo gochuun mirga ofii eeggachiisuun dirqama. Waan si kenname san hojjedhu. Bakka hojii hojjetaa jirtuun alatti daangaa gaafsitti darban mirga kee kabachiifachuu qabu si mataa keedha. Kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma shamarran keenya waan isinaa eegu. Madaamii hamtuu rabbi isinirraa qabu.